لفتي أرومودا والتجين لفبيل سومته بكتي على بان أرومودا دابته يرون إيرادا kan osoo diinni tokko illee hin jiru diina irraa ari'atanii qabatanii ta'anii magaalaa jaajaasan ture. Gaafa booda waraanni dargiidhaa dhufee qabate. Uummatni miidhaan irra dhufe jira. Akkamtu ture bakka san waan naannoo ati turte ta'eef jecha daawwattoota keenyaaf yoo ibsuu dandeesse. Gaariidha gaafii gaariidha. Uummata aanaa malkaa bal'oo bifa waliigalaatitti gaaga'ama. Hamman hin jaamneetiitu irra ga'ee jechuudha. Saniin duratti waan hin yaadadhuun qaba. Odoo asasaa san fuula dura hin dhufini guyyaa alaabaan dhaabbattu hayyuun cimaan Oromoo tokko Habiibee Abdullaa Muummee Jaaniini amma irra guddaan namaan beeku ta'a. Habiibee Abdullaa Muummee Jaaniin warri immoo naannoo jaajaasan jiraatu yeroo saniif ijoollummaa qabaatullee ni beekanii jechuudha. Hoggaa alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa dhaabbattu dura dhaabbattu hiriira baanii faaruu alaabaadhaa jechaadhaa fannifamtee alaabaa mootummaa Itoophiyaa buusanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo baasanii yeroo dheertuudhaaf irra turanii guyyaa alaabaan san dhaabbattu gurra lamaan qabatee wuu jee iyye jaarsi kun hoggu sadii iyye wuu jee awwaate. Eenyu jalaa awwaattee jennaan yaa malkaa bal'oo du'aan nu yaameehiin jalaa awwaadhee je'eeni waan san gaafa sanii kaan saanaan galle aanaan tokko humna mootummaa kiyyoonfattuu Habashaa guddoo tana dura dhaabbachuu hin danda'u humniti har'a alaabaa dhaabde tunis yeroodhaaf bakka tana dhuunfattee haa dhaabduu malee humna mootummaa Habashaa dura dhaabbachuu hin dandeessu nuti akka jirrutti lafarraa dhumne du'a jalaa awwaadhaa jechuusaati hayyichi kun sanii yaadadhaa saniin booda immoo yeroo dheertuudhaaf humna waraana dargiidhaa haa dhufuus tooftaa fi tarsimoo cimtuu fi falmaa hadhooytuu godhuudhaan hoggumeeqa ittisanii irraa deebisanii inumaawu magaalaa haroosanii ol magaalaa harawaacaa ta naggadaaf daldalaaf tarsimoo qabduutiitu jira magaalaa san weeraraa turree jechuudha. Gar tokkoon hawwisoo oduma taanu gar tokkoonis hidhannoo hidhannee waraanaa wajjin dirree waraanaatti jilbiibbannee loluus eegallee jechuudha. Maaliif humniti waraanaa xiqqoo waan taateef. Akkasitti achiin booda gaa humniti guddoon mi'a waraanaa gurguddaadhaan dhufanii seenan. Humna achi jirtu tana buqqaasanii seenanii garuu alaabaan sun hin fuudhamne alaabaa san namni tokko itti wareegee alaabaa san buusee fudhatee bahee ka alaabaa san wajji buusuudhaaf naannoo san jiruutu isarraa odoo ittisu achitti dhawamee kufe saniin booda manni qotee bulaadhaa akka jirutti ibiddaan barbadaawe qabeenyinis akka jiruuf barbadaawe. Inuma waan biroo fixanii namni qotee bulaa kun irra guddaan marxoodha hidhataa shirrixuun iyyaayyee mitaa ja'anii qotee bulaa odoo humaan gaafanne dha'uu eegalanii jechuudha. Achi booda ajajni gubbaarraatti hannamee xiqqisho qabbanaa'ee namninis biyyaa baqatee waa hunda lafa lakkisee manaas gubaa qabeenyaas saamaa loonis qalachaa harkaan ajjeesaadhaa hamma gammoojjiidhaatitti deeman. Humniti adda bilisummaa Oromootii fi humniti adda bilisummaa Islaama Oromiyaatis yeroo san bu'uureeffame yeroo sani dura jalqabaaf humna tana dura dhaabbachuu waan hin danda'iniif gara gammoojjii gara gadiititti bakka humniti waraana dargiidhaa hin geenyetti gabbaqatanii lubbuu isaanii baraaranii jechuudha. Akkasiin gaaga'amni guddaan aanaa malkaa bal'oo sanirra gahee jechuudha.